labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 2 keewwata 10 hanga kaffaltii oomishaalee gabaaf oolanii. Keewwata 10 keewwata xiqqaa tokko labsii kana keewwata 8 fi keewwata 9 jalatti kan tumame jiraatus namni lafa baadiyyaa qabatee oomishaalee qonnaa gabaaf oolan oomishu tokkoon gosa oomishaa irratti kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa akkaataa armaan gadiitiin kan kaffalu ta'a. Keewwata 10 keewwata xiqqaa tokko A oomishaalee bunaa maashoo fi jimaa irratti hektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa qarshii 250 fi gibira galii hojii qonnaaf qarshii 1000 walumaa galatti qarshii 1250 kan kaffalu ta'a. Keewwata 10 keewwata xiqqaa tokko B oomishaalee baala shayii mi'eessituu fi urgeessituu abukaadoo, paappaayaa, muuzii fi oomishaalee wal fakkaatan biroo irratti hektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa qarshii 250 fi gibira galii hojii qonnaaf qarshii 850 walumaa galatti qarshii 1000 fi 100 kan kaffalu ta'a. Keewwata 10 keewwata xiqqaa tokko caa oomishaalee dibata irratti hektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa qarshii 250 fi gibira galii hojii qonnaaf qarshii 1200 walumaa galatti qarshii 1450 kan kaffalu ta'a. Keewwata 10 keewwata xiqqaa tokko daa oomisha agadaa shankoora irratti hektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa qarshii 250 fi gibira galii hojii qonnaaf qarshii 800 walumaa galatti qarshii 1050 kan kaffalu ta'a. Keewwata 10 keewwata xiqqaa 2 keewwata kana keewwata xiqqaa tokko jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee namni lafa hektaara tokkoo gadi yookiin tokko ol qabu bal'inni lafichaa hanga gatii kaffaltii hektaara tokkoof murtaa'een baay'atee bu'uura hanga kaffaltii gosa oomishichaattiin herreegamee kan kaffalamu ta'a.